rakkachuu jirra. Mana hidhaa kana keessatti har'a kun akkanatti jiruu ilma namaa keessa hin jirru. Haalli nuti keessa jirru baay'ee yaachisaadha, baay'ee yaaddessaadha. Maaliif nun galchine gara biyya keenyaa, badiin keenya maaliif? Hidhaa gatiin qabne maaliif hidhamnee dararamna? Kun akka agartan kana daa'imni akkanaa kun mana hidhaa kana keessatti miidhamuu jira. Guyyarra kadhibamu durti dabalamaatumaan jira. Akkasumas kasammuun isaa tuqamus dabalaatumaan jira. Kaduus akkasumas dabalaa jira. Namni keenya kabaja dhabee, reefu ilma nama keenyaa kabaja dhabee haala isin agartan kanaan kun uummanni akkanatti jira. Maa nutti jaalattanii isin malee maal qabna nuti? Haalli nu keessa hedduu rakkisaadha. Ammas baatii ramadaanaa dhufuuf baatii lama qofaa ta'a. Maaliif gara biyya keenyaa nu galchine? Rakkumti jiru maalinni? Sila nuti mootummaanis yoo nu galchuu dadhabe yookaan immoo abbootiin amantaa maa nu birmatuu didanii mee eenyutti iyyanna? Qaata rakkinna keenya namatti boonna, qaata rakkinna keenya isinitti manna. Amma nama itti mannus dhabnee jirra. Rabbi qofatti yoo hafne ijibbaata du'aa imimmaantu bu'aa san keessa jirra jechuudha. Amma nuti maaliif haalli nu keessa jirru baay'ee yaachisaadha, baay'ee yaaddeessaadha jechuudha. Haalli nageenya keenya kan ramadaana dhufuu dhiisaati, haalli nageenya keenya kan nuti keessa jiru hedduudha rakkisa jechuudha. Kanaaf ummanni Oromoo ka idil addunyaa irra jirtan seenaa gartee jalaan baane gartee seenaa godaannisa seenaa odaa deemtan. Ummanni kun mana hidhaa kana keessatti dhume. Ummanni kun mana hidhaa kana keessatti shiimoo ta'ee ganamarraa galgalarraa halkanii fi guyyaa gartee darartaa keessa jirra jechuudha nuti. Seenaa jalaa hin baane seenaa odaa deemtan jechuudha. Warroonni miidiyaalee harkaa qabdanis, abbootiin amantaatis, akkasuma abbootiin seeraatis namni kallattii kamiiniyyuu lammii kanaaf ni yaadna, lammii kanaaf ni dubbanna, nu isiniif dhaabbanna warri jettan guutuun keessan boru seenaa jalaa ba'uun deemtanii jechuudha. Kanaaf kallattii tokko furmaata tokko nuuf godha. Nuti furmaata jireenyaa yoo dhabne furmaata du'aa hin dhabnu. Namoonni hedduun murtee akkasii murteeffatanii taa'aa jiranii jechuudha. Ganamaa galgala wal gorsinee, wal dhoogginee, kadhibamullee haga dandeenye walii yaalataatumaan akkasumatti bishaan waliin naqaa yoo gaggabne akkana jirra jechuudha. Namni dhibame tokko kiniinan argatu, marfeen argatu. Haalli nuti keessa jirru baay'ee yaachisaadha. Piliis sagalee keenya kana sheer nuu godhaa. Ummata idil addunyaa bira jiru baraan nuu gahaa isiniin jenna. Warri gartee laayivii kana tamsaasa kallattii kanaan nu hordofaa jirtan guutuun keessan sheer nuu godhaati addunyaa biraan nuu gahaa. Waan nu keessa jirru kana bineensi mukaallee keessan jiru jechuudha. Dhugaa yoo feetan jechuudha. Namni ay turee gales ni beeka. Kammoo sijina Suudii kanallee akkaataa inni jiru beeku hin jiraa jechuudha. Kanaaf jiruun nuti keessa jirru jiruu ilma namaatii miti. Yaa ummata keenya yoo nu yaaddan dhala ilma namaatiif yoo yaaddan namni kamuu ilmoodha qaba, obboleessa qaba. Isini galaami ummanni isin argitan ka akkanatti rashameetiin akkana ciciisu kun jaalatee osoo hin ta'in pilestaala kana gonfatee akkana ciisu kun kunoo kana amma nagartanii ni dhukkubsata. Fuula isaallee isin mul'isuu baannu nageenya maatii isaatiif waan yeroo hedduu dhukkubsatuuf jechuudha. Kana bichaa miti dhibeen gara garaallee as ijoollee dararuu jira jechuudha. Mee harka keessan as qabne kunoo sittaa'inna waan akkanaa kanaan ummanni keenya hedduu miidhamaa jira. Mee amma ilmi namaa kana ta'e jechuun maaltu isinitti dhagahama? Kunoo akkanatti haala kanaan wantoota akkanaa kanaatu isarratti bayaa jechuudha. Kuni jismii isaa guutuudha kan isin agarsiifnullee yoo ta'u taate jechuudha. Fuula isaallee isin agarsiisuu baanna. Kanaaf kuni kan dhukkubsatee akkanatti jiru jira, kan inni uffatee jiru pilestaala kanaa jechuudha. Isa qofa osoo hin ta'in namoonni hedduun akkanatti haala kanaan jiranii jechuudha. Kanaaf haalli nuti keessa jirru baay'ee yaachisaadha. Kunoo akka kanatti haala kanaan jirra. Namoonni dhukkubsatanis hedduutu jira. Kanaaf hedduu rakkisaadha haalli nuti keessa jirru. Yaa ummata keenya nuu birmadhaa. Yaa ummata keenya piliis fala tokko nuu barbaada. Nuti fala tokko barbaanna, gama biyya keenyaa galuudha barbaanna. Akkuma namni kamiyyuu ni dalagadha, ni carraa qadda jedhee biyyaa baanee har'a carraan kun nurra ga'ee jechuudha. Carraan kun har'a nu mudate jechuudha. Kanaaf nuti har'a lama dhabne jireenya biyya kanaatis jireenya biyya keenyaatis badii tokko maleellee hidhaa kanattis dararamaa jirra. Kan nyaanni hin arganne, kan beeloof nu yaalan arganne, kan nutti qorru uffata gahaa tokkoon arganne haala kana keessa jirra. Haalli nuti keessa jirru immoo baay'ee hedduu rakkisaadha. Kanaaf namni gartee dhala ilma namaa kamuu taate haalli nu keessa jirru kun yoo isin yaachise, yoo isin rifachiise sagalee keenyas piliis addunyaa biraan nu ga'a. Waan keessa jirru kana addunyaan nuuf hawwatu. Nuti akka kanatti jirra, haala kanaan jirra. Kana bichaa miti bakka hedduudha jechuudha.
ambar ana majrukun ambar murasa garu mo kan kana ol rakkacha jiru bi kan kana ol dararama jiru hedduutu jira jechuudha. Kanaaf haalli nu keessa jiru waan akkana kana ijoolleen hedduunis bira argamanii mee obboleessa kiyyaa takka hidhamte baatii meeqa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaya kam nagaya jirtu. Ani urga hidhame baatii torba lakkoofsifnee jirra ji'a waas keessatti dabarsine amma jiini qorraas asuma nu seenee jecha jiini qorraa kun akkuma ummanni hundi beeku qorri akkatti qorri biyya kana uffata gahayyuu uffataniitiin jiraachuun bakka ulfaatutti nuti dammoo kiisa kana takkitti uffannee qorra kana keessa jiraachuu jirra jecha. Kanaaf uummatakka wanna jennu hin qabnu nuti jismii kennaan tumanne qaamni kennu hundi nurraa dhumate uummatakka beekachuu hin dandeenyu nyaataa dhugaatii hin qabnu namni nyaataa dhugaatii hin qabne qorra kana keessa simmintoo kanarra ciillee halkanii guyyaa dirra takka hin garagalfanne bakka dirra itti garagalfannu hin qabne usultaa ilma namaa irraa jecha bakkuma dirra iyyuu itti garagalfannu hin qabne balaaxaa kanarra ciisnee jiraachuu jirra yaa uummata keenya. Wallaahi rakkoon nu keessa jiru tuni gurra lamaan qabatanii iyyanii malee tataa'anii miti osoo akka nu itti jirru beeke uummanni keenya kun silaa halkan takka waan ciisee bulunatti hin fakkaatu rakkoo nu keessa jiru kana jecha ilma namaa ijoollee maatii keenya ummata keenya jijjiirra tajaajila jenneeti baane rakkoon kun haadha nurra gahe gaafa rakkoon kun nurra gahu ummatuma keenya kanatu rakkoo kana keessaa nu baase jecha abdii qabna turre ammallee ummantuma keenya abdii kan irraa qabnu osoo mootummaallee ummatumaan ummanni jedhu fudhata waan ta'eef kanaafiyyuu yaa ummata keenya osoo hin ifatin halkanii guyyaa sagalee nuu ta'aatiin rakkina hamaa nu mudate kana keessaa nu baasaa siqii kana keessaa nu baasaa hin rafinaa hin ifatinaa ani kanuma hin jedhaa. Okay, galatomi akkuma jalatti wanta isin kaa jirru kanaan please sagalee keenya kana share nu godhaa addunyaa biraan nu gaa wanni isin nu gargaartaniin tokko yoo jiraate sheeriidhuma godhaati gartee kana biraan nu gaa isiniin jedha. Okay, abdii maal jee komentii nu barreessuu jirta. Kanaaf share godhaatumaan addunyaa biraan nu gaa waliif nu qooda wal biraan nu gaa wanni nu isiniin jennu wanti biraa hin jiru kanumaadha. Warri biyya keessa jirus kana haa arganii akkaataa nu itti jirru kana aangawoonni mootummaatis gartee warri biyya bulchus warri ammallee deebi'ee siyaasaaf mootummaa kana mormus guutuun keessanuu please nuti kana keessa jirra. Rakkin akkanaa kana keessa jirra. Dura jette amma baatiin ramadaana as deemu jirra. Nuti jireenya kanarratti ramadaana kana akkamitti dabarsina akka bachaa jirra. Yaa uummata keenya akkanattuu yoo sooman taane jiruun kun keessa jiru kun jiru soomaan nyaata jechuun inni jiru guutumaan guutuu jechuun hin danda'ama. Akka hin duune akka hin jiraanne kan nu godhu jira manni kun. Ganama galgala waan xiqqoo nu kennaa kun jira kan kennaa nu jiraachisu jira. Haaluma kana ramadaana illee kan itti dabarsan jechuu jira wanni nuusii kun jiru. Kanaaf yaa uummata keenya osoo ramadaan illee as hin gahin osoo jiinni ramadaana as hin gahin furmaata tokko akka argan akka waan tokko nuusii kan sagalee nuu ta'a. Rabbiin illee nu kadhadhaa isiniin jenna. Akkasuma uummanni keenya kan idil addunyaa irraa argamtan guutuun keessanuyyuu akkuma amma dhagaa jirtan kana mi'a ta'uu akka hidhamte baatii meeqa keessa jirta? Baatee 8 keessa jirta. Si dhukkubee